Nagaan keenya bakka isin jirtanitti isin qabu kabajamtoota daawwattoota keenya Dream Media irraa oduu yeroo kanaan isinitti himaa oduu waliin anu Waaqoo Bultiiti. Nageenya Sudaan mirkaneessuuf Itoophiyaan tattaaffii taasistuu cimsitee itti fuftii jedhan Ambaasaadder Reedwaan Hussein. Jilli olaanaan Daayireektara Jeneraalaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaan durfamu Erga Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed Jeneraal Sudan Abdul Fattah al-Buharitti kennan. Ambaasaadder Reedwaan Hussein fi gorsaan dhimmoota Afrikaa Bahaa Ministeera Muummee Obbo Geetaachoo Raddaa Poort Sudaanitti argamuun ergicha kennaniiru. Poortii Sudaanitti simannaan addaa kan taasifameef ta'uu kan himan dursaan garichaa Carraaqqii Sudaan biyyattiitti nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf taasistu Itoophiyaan deeggarsa walirraa hin cinne akka taasistu ibsuu isaanii dubbataniiru. Dhibee Maariyyee Jaldeessaatiin Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif namni tokko lubbuun darbuu Ministeerri Fayyaa beeksise. Dabalataa akka ta'utti qindeessineerra. Guyyoota muraasa dura caamsaa 25 2025 naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyeleetti namni jalqabaa dhibee Maariyyee Jaldeessaan qabamee argamu Ministeerri Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Dhibee kanaan qabamuu isaa kan mirkanaa'e daa'imni kichuun umurii guyyaa 27 kan ta'e yoo ta'u qorannoo haadhaaf taasifameen dhibee kanaaf saaxilamtuu ta'uun ishii mirkanaa'uun ibsameera. Abbaan daa'ima kanaas gara biyya ollaa deemee kan deebi'e ta'uun isaa kan mirkanaa'e yoo ta'u bakka inni deemee turetti namoonni isaa waliin dhiyeenyatti tuttuqqii qaban adda baasuu fi hordoffii taasisuun jalqabamuun eerameera. Akka gabaasa Ministeera Fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaan baasan jedhutti Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti namoota 6 dhibichaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u isaan keessaa 5 yeroo ammaa yaalarra jiru. Akka gabaasni kun jedhutti namni haaraa dhibee kanaan qabames ta'e kan damdamate kan hin jirre yoo ta'u namni haala yaaddessaa irra jiru jiraachuun hin gabaafamne. Akka Ministeerri Fayyaa ibsetti hanga ammaatti namoota dhibeen kun irra jiraachuun shakkaman 15f qorannoon laaboraatoorii geggeeffameera. Qormaata kutaa 6ffaa 8ffaa fi 12ffaa kan bara 2017tiif qophiin gahaan taasifamu Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise. Qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa waraqaa fi gama onlaayiniitiin akka kennamu hoogganaan Biiroon Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Barattoonni qormaataaf qophii gahaa taasisaa turuu Dr. Tolaan yoo ibsan Oromiyaatti bara kana barattoonni 100,100 fi 69 ol qormaata kutaa 6ffaa ni fudhatu. Akkasumas barattoonni 500 fi 92 ol qormaata kutaa 8ffaa ni fudhatu. Qormaanni kutaa 12ffaa waraqaa fi onlaayiniin kan kennamu wayita ta'u Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jiranii fi manneen barnootaa bultii addaa naannoo Oromiyaa 6 keessatti ni kennama. Oromiyaatti barattoonni 200,200 fi 38 fi 48 qormaata 12ffaa ni qoramu. Qormaanni kutaa 6ffaa fi 8ffaan giddugaloota qophaa'an 1,350 keessattis ni kennamu. Dr. Tolaan maatiin barattoota isaanii jajjabeessuu akka qaban himanii barattoonnis qormaataaf of eeggannoo deebisuu akka qaban hubachisaniiru. Qormaanni kan sororfamu maashinaan waan ta'eef qulqullinni waraqaa deebiin itti kennamu eegamu akka qabu Dr. Tolaan dhaamaniiru. Oduu biyya alaatiin haleellaa diroonii buufataalee xayyaarota waraana Raashiyaa irratti Yuukireen raawwattee Raashiyaan doolaara biiliyoona 7 kasaarte. Dabalata qabna. Haleellaa diroonii buufataalee xayyaarota waraana Raashiyaa irratti Yuukireen raawwatteen Raashiyaan doolaara biiliyoona 7 kasaarte. Haleellaan diroonii buufataalee xayyaarota waraana ishee irratti geggeeffamu Raashiyaan kan amantii yoo ta'u Yuukireen haleellaa diroonii buufataalee xayyaarota waraanaa irratti geggeessuun kasaaraa doolaara biiliyoona 7tti shallagamu Raashiyaa irraan ga'uu ibsite. Humni tikaa Yuukireen odeeffannoo miidiyaaleef kenneen Opereeshiniin kana qindeessuun ji'oota 18 kan itti fudhatee fi haleellaa kana Raashiyaa irratti geggeessuuf dirooniiwwan xixiqqoon 100 lakkaa'aman dhoksaan gara daangaa Raashiyaa bakkeewwan garaagaraa geeffamuun bakka buufataalee xayyaarota waraanaa Raashiyaatti dhiyoo jiran dhokfaman. Dirooniiwwan kunneen fageenya irraa kan to'ataman yoo ta'an xayyaaronni Raashiyaa hedduu akka manca'an Yuukireen beeksisteetti. Haleellaa diroonii Yuukireen raawwatte kanaan xayyaaronni waraanaa Raashiyaan haleellaa misaa'eliif boombii geggeessuuf itti fayyadamtu Strategic Bombers jedhamuun hedduun manca'uun himameera. Opereeshiniin odeeffannoo tikaan dabalamee raawwatame
addunyaa irratti ta'ee hin beeku jedha xiinxalaan waraanaa Seerii Kuuzaan turtii TV Ukraine waliin taasiseen. Xayyaaronni waraanaa kunniin fageenyarraa haleellaa nurratti geggeessuu kan danda'anidha. Raashiyaan xayyaarota gosa akkanaa 120 qofa qabdi. Isaan keessaa 40 mancaasnirra. Kunis ragaa qabatamaadha jedhama. Miidhaa xayyaarota waraanaa Raashiyaa irra ga'e gargar baasuun rakkisaa ta'us Ukraine haleellaa akkasii raawwachuu danda'u isheetu Raashiyaa irratti dhiibbaan fiduun salphaa akka hin taane hima biloogara waraana Ukraine kan ta'e Oleksaander Kovalenkoon. Miidhaa qabatamaa xayyaarota waraanaa Raashiyaa irraa gaheen olitti Operation Spiderweb Ukraine geggeessite Raashiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota lixaa michuu Ukraine ta'aniifis ergaa kan qabudha. Ji'oottan dura atakaaroo Tiraampii fi Zeleniskii gidduutti uumameen kaardii ittiin taphattuu hin qabdu jechuun Tiraamp Zeleniskiitti dheekkamuun ni yaadatama. Gaazexeessaa waraana Ukraine kan taate Eliyaa Ponomarenko biyya leellaa jala jirtu kanneen Ukraine mo'amuuf ja'a qofatu hafe kaardiin qabdan nagaaf jecha harka laadhaa Raashiyaan mo'amuu hin dandeessu jedhan dhagahuu gaafa diddum waan ajaa'ibaa akkasii hojjetti jechuun fuula X gubbaatti barreessite. Ukraine kaardiin qabdu jedhamtus har'a kaardii akka qabduu fi taphachuu akka dandeessu ifatti argisiisteetti jechuun biyyoota lixaaf ergaa dhaamaa jiru lammiileen Ukraine. Gama biraan ammoo marii marsaa lammataa geggeessuuf Raashiyaa fi Ukraine Turkiitti wal arguuf jiru. Bakka bu'oon Ukraine hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatu jechuuf kaardii kana baattatanii gara Istaanbul qajeelu. Raashiyaan adda waraanaatti olaantummaa argachaa dhuftus Ukraine salphaatti mo'amuu akka hin dandeenye haleellaa buufataalee xayyaarota waraanaa Raashiyaa irratti dhuma torban kanaa geggeessite Raashiyaafis ta'ee Tiraampiif ergaa waan dhaamte fakkaatti. Kibba Gaazaa Raafaa bakka gargaarsaa keessatti haleellaa mudateen lubbuun namoota 21 darbuu dhaabbanni Fannoo Diimaa beeksise. Dabalatasaa akka taanutti qindeessineerra. Kibba Gaazaa Raafaa bakka raabsaa gargaarsaa keessatti haleellaa mudateen namoonni 21 ajjeefamanii hedduun madaa'u dhaabbanni Fannoo Diimaa beeksise. Dhaabbatichi namoonni miidhaman kunneenis gara hospitaalaa dirree dhaabbatichaatti geeffamuu kan ibse yoo ta'u, Koreen Fannoo Diimaa idil addunyaa namoonni 21 hospitaalicha wayita dhaqqaban du'aa akka turan kanneen miidhaan irra ga'e 179 keessaa immoo dubartoonnii fi daa'imman akka argaman caqasiram. Dhaabbatichi ibsicha kan baasee erga dhaabbanni ittisaa siivilii Gaazaa keessatti Hamaasiin geggeeffamu taatee kanaan yoo xiqqaate namoonni 31 du'uu fi hedduun madaa'u ibsee booda yoo ta'u, kadhaanis dhukaasa Israa'el namoota nagaa irratti xiyyeeffate jechuun komate. Haa ta'u malee raayyaan ittisaa Israa'el argannoon qorannoo jalqabaa jechuun baaseen humnoonni isaa wayita giddugala gargaarsa sanaatti dhiyeenyaan jiran yookiin keessa jiran namoota irratti dhukaasa hin baane jedheera. IDF'n gama isaatiin waraabbiin dirooniitiin kan jedhan yeroo namoonni hidhatanii fi haguuggii fuulaa uffatan magaalaa dhiyoo jirtu kaan Iyyonees keessatti namoota gargaarsaaf walitti qabamanitti dhagaa darbataa fi namoota nagaa irratti dhukaasan agarsiisu gadhiiseera jechuun BBC'n gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu goolabeen jira. Oduu waliin Anwaaqoo Bultiin ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii.